Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sadaasa kudhan bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessime. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa ibsa ejjennoo gurmuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa jedhu karaa jaal'irbuu sabaa isiniif dhiyaata. Beeksisa hawaasa Oromoo naannawaa Seetil akkasumas Waashingtan DC fi naannoo isheetiif godhames ni qabna. Gaaffiif deebii barattoota yuunivarsiitii Jimmaa ayyaana kabaja Sadaasa 9 taasifatan irratti bilbilaan barataa sirna kabajaa kanarraa hirmaataa jiru waliin battalatti waliin taasifnes wal duraa duubaan isinii dhiyeessina. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Gootummaa Oromiyaa keessatti waraanni koomaandii poostii dararri inni uummata bal'aa Oromoo irraan ga'u hammaate. Mootummaa wayyaanee barattoota waggaa darbe barnoota xumura yeroo lammaffaaf danquun beekame. Ayyaana waggaa 11ffaa fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti jiramu galmaan ga'uuf hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya hambaa jiru qabsoo dhiiga ilmaan Oromoon har'a ga'e galiin ga'uuf murannoo fi kutannoo jabaan uummanni Oromoo fi qeerroon Oromiyaa biyya keessaa fi alaa waltumsuu akka qabu hooggansi jiddu galeessa qeerroo bilisummaa Oromoo beeksise. Kan jedhuu fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduuf jaalle jiituu gadaa. Guutummaa Oromiyaa keessatti waraanni koomaandii poostii dararra inni uummata bal'aarraan ga'u hammaate. Kanuma wal qabatee godina Laga Bahaa aanota Sibusiree Nunnuu Qumbaa fi Waamaa Hagalootti ukkaamsii fi hidhaan hammaachuu qeerroon bakkichaa dubbatan. Imaltoonni karaa adeemuufillee akka rakkataa jiraniiruun aanaa Sibusiree keessatti namni Gammachuu Wagaarii jedhamu kan dhalootaan Waamaa Hagaloo ta'e barnootaaf gara kolleejjii barsiisota mattoo osoo adeemuu ukkaamsamuus himaniiru. Aanota kana keessatti hidhaan kan hammaate yoo ta'u maqaa hawaasa dammaqsitan jedhuun barsiisonni hedduun hidhamuu fi ugguramuunis beekame. Barsiisaa mana barumsaa Moxee kan ta'e barsiisaa Abarraa Waaqumaa kan jedhamus maqaa bilbila keerra sirba qabsootu jira jedhuun qabame. Jala adeemtuu wayyaanee kan ta'e waraanni koomaandii poostii hidhaa waggaa 3 itti murteessuun sababa Oromummaa isaatiif mana hidhaatti darbamuu isaa fi jiraattonni hedduun illee hidhamaa jiraachuu qeerroon bakkichaa gabaasaniiru. Gama biraatiin mootummaa wayyaanee barattoota waggaa darbee barnoota xumuran yeroo lammaffaaf danquun dhaga'ame. Barattoonni kunneen akka jedhanitti barnoota appilaayidiitiin kan xumuran yeroo ta'u PDCTdhaan waggaa tokkoof leenji'anii gara hojiitti bobba'uuf ture. Mootummaan wayyaanee murniirtuu TPLF garuu hanqina baajataa mudatirraa kan ka'e galii ittiin ramadu waan dhabeef akkuma amaleeffatee miseensa isaa qofa ramadaa ture ammas barattoota Oromoo qaroo ta'an shira xaxuun maqaa isaanii haqaa jiraachuu barattoota galmaa'anii turan keessaa gabaasni dhaqqabe ni addeessa. Qormaanni PDGT kan kennamu Sadaasa 9 kan ture yoo ta'u barattoonni maqaan isaanii haqame maaliif maqaan isaanii akka haqame yeroo gaafatanitti biiroo barnoota Oromiyaa kan Finfinnee jiru gaafadhaa jedhamanis deebii quubsaa nama isaaniif kennu dhabuu dubbatu. Akka barattoonni kun himanitti beeksisi qacarillee mootummaan kan baasaa jiru kontiraataa yoo ta'u kunis seera siivil sarvisiin kan hin deeggaramnedha. Mootummaan hanqina baajataa isa mudatirraa ka'uun namoonni kontiraataan ramadaman kunneen daballii mindaa akka hin arganneef ta'e jedhee kan mootummaan kun ijoollee Oromoof miidhuuf godhu ta'uu barattoonni kunneen hadheeffatanii dubbatu. Oduu biraan maqaa dabtara galmee dhuunfaa isiniif banna jedhuun dhaabbilee barnootaarra jooraa kan jiran hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa diddaa barattootarraa isaan mudateen waaroo salphinaa uffachuu qeerroon yuunivarsiitii Rift Vaalii damee gullallee jiru sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaase.
Akka qeerroon kun jedhutti hojjettoonni kunneen yeroo faayidaa daftara dhuunfaa banachuu barattootaaf ibsanitti barattoonnis baankii aadaa fi duudhaa akkasumas afaan Oromoo keessaa hin calaqqisne hin barbaannu maqaa baankii daldala Itoophiyaa kanas gurraanuu dhaga'uu hin barbaannu baankii nuti barbaannu baankii afaan keenya kabaju jechuun mormii guddaan qaanessanii deebisan. Ayyaana waggaa 11ffaa fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti jiramu galmaan ga'uuf hawaasi Oromoo biyya keessaa fi biyya hambaa jiru qabsoo dhiiga ilmaan Oromoon har'a ga'ee galiin ga'uuf murannoo fi kutannoo jabaan Uummanni Oromoo fi qeerroon Oromiyaa biyya keessaa fi alaa waltumsuu akka qabu hoggansi jiddu galeessa qeerroo bilisummaa Oromoo beeksise. Falma hadhaawaa qeerroo Oromiyaa fi hawaasa Oromoo maraan geggeessamee bara darbee fincila diddaa gabrummaarraa fincila xumura gabrummaatti jijjiirame irratti gatii guddaan akka baasame beekamaadha. Mirga namummaa Oromoo kabachiisuu fi mirga abbaa biyyummaa isaa akka deeffatuuf hawaasni Oromoo biyya keessaa fi alaa falma haga ammaatti geggeessatti xumura gochuuf aarsaa barbaachisu kaffaluun haga bilisummaa Oromoo mirkanaa'utti waltumsuun wal cina dhaabbachuun akka dhugoomsan hogganni jiddu galeessa qeerroo bilisummaa Oromoo beeksise. Kanuma wal qabatees qeerroon yuunivarsiitii garaagaraa keessatti yaadannoo gootota keenyaaf kabajaa jiraachuun himame. Yuunivarsiitii Jimmaatti sirna kabaja fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa irratti qophii taasifatan ilaalchisee jaallolee buttaa qeerroo mooraa yuunivarsiitii Jimmaa tokko waliin gaaffiif deebii taasisee ni qaba. Akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hayyee akkamii kanan isinii bilbilu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraati. Sagantaa qabna jettanii yennaan kana dhageenye isinii bilbilaa jirramee kaayyoon sagantaa fi qophii keessan kanaa maalirraa kaataniiti kan sagantaa kana qopheessitanii eessatti akka qopheessitanis dhaggeeffattootaa fi akka hubatamutti gabaabinaan nu ibsa. Sagantaa kanaaf carraa sagantaa keenya irratti argamtanii carraa kana nu laachuu keessanii fi isiniin jecha dhimmi nuti asitti walitti qabamne jirru akka mooraa yuunivarsiitii Jimmaatti dhimma yaadannoo fincila diddaa garbummaa waggaa 11ffaa sanaan kan wal qabatudha. Yaadannoo fincila diddaa garbummaa kana keessatti wareegama kaffalamaa ture sana yaadachuu fi wareegama sana ammoo bakkaan ga'uudhaaf maaltu nurraa jiraata kan jedhu sanaaf illee dubbachuufidha kan nuti asitti walitti qabamne jiru. Hayyee asirratti barattoota mooraa yuunivarsiitii Jimmaa wajjiniin walitti qabamtan immoo hawaasa naannoo sanaa wajjinis walitti dabalamtanii ayyaana kana kabajaa jirtu. Gara fuula duraa hawaasa naannoo sanaa yookiin hawaasa gara godina Jimmaa dammaqsuudhaa fi hammam walitti dhufuuf akka saganteeffachaa jirtu. Kan biraan immoo qophii kanarratti gara fuula duraatti walitti qabamni keessan ammaa maal fakkaata? Gara fuula duraatti hoo mul'anni keessan yookiin maal ta'a garamitti adeema? Kanarrattis waan gara fuula duraa ta'utti situu yaada nu laattan. Alfaadha as kan nuti jirru hawaasa Jimmaa osoo hin taane barattoota qofaadha. Hawaasa sana dabalachuudhaafis gara fuulduraatti maal akka ta'uu qabu irratti haasa'uun ni danda'ama. Dhimmi hawaasa sana dammaqsuu akkam ta'uu qaba kan jedhullee irratti haasa'uudhaaf wanni nu daangessu hin qabu. Garuu as keessatti wanti nuti amma ani sitti kaasuu barbaadu as mooraa keessadha wanna ta'eef barattootumaa yuunivarsiitii kanaa wajjiniidha kan wal taanee ayyaana kanaatiif taasisaa jirru. Darbee immoo gara fuulduraa immoo maal ta'uu qaba kan jedhamuuf sunillee yaada guddaa kaafamuu qabudha. Kanarratti gara fuulduraatti egeree boriitiif immoo maal ta'uu qaba kan jedhullee dhimma cimaa ganaa nu barbaaduu fi dhimma cimsine irratti haasa'uu qabnu ta'uudha kan nuti walumaa gallee jirru. Kanatti yeroon siin jedhu immoo hundumti keenya tarii gaafa as keessaa eebbifamne yookiis immoo barnoota qofa keessa jirutti otoo hin taane gaafa baanu maal gochuu qabna. Waan kana galiin ga'uudhaaf immoo gaheen nurraa eegamu maal ta'uu qaba kan jedhu dirqama yeroo walitti lallaachaa turree fi yeroo walitti lallaachaa turree jira. Kanaaf isa kanas dirqama yeroo walitti kennamu ni dhufa. Garuu amma kana sitti nuti irra jireessaan haasa'uu qabnu ni jalqaba. Diddaan sun kanneen eegalan sun dhimmi ijoon isaan eegalaniif maal ta'uu qaba maal ture dhimmi isaan ittiin immoo diddaa kana qabsiisanii kanneen wareegamanii fi kanneen hidhaman sunis immoo kanneen wareegaman maaliif wareegamanii kanneen hidhaman immoo maaliif hidhamanii kaayyoon isaanii sunoo galma ga'eeraa kan jedhudha. Kanaaf kaayyoon isaanii sun itti galma hin geenye immoo galmaan ga'uudhaaf immoo wantoota nurraa barbaachisu sana hunda qixa sirrii ta'een irratti haasofne waan sana hojiirra oolchuudhaaf qophii ta'uu keenyadha akkanasiif ibsu.
Ayyee gaaffii dhumaa tokkoon qaba. Innis labsiin mootummaan baase yookiin mootummaa osoo hin ta'in gartuun murna TPLF waraana Command Post uummata Oromoo irratti labsite utuu isin hin daangessin barattoonni mooraa yuunivarsiitii Jimmaa walitti qabamtanii jirtu. Kabajaa sadaasa 9 hanga 11tti kunis kan yaadannoo barattoota Oromoo fi hawaasa Oromoo wareegamaniif akkasumas immoo kabajaa fincila diddaa gabrummaa irraa gara fincila xumura gabrummaa waggaa 11ffaa kabajamuuf walitti qabamtan kuni dhorkaa mootummaan kun baase jalaa diduudhaani. Kun immoo qeerroo fi hawaasa Oromoo waliigalaatii fi ergaa maalii qaba? Gaarii kaabdee akkasumas immoo gaafa sirriidha gaaffinatti kaastee kuni waanuma jirudha. Mootummaan tokko gaafa aangoo gadi lakkisuuf ta'u waan qabee gadhiisuu dhaba. Yoo nu bakka ta'ee yoo tarii dhageesseetta ta'es yookiis immoo keessa jirta bara sana ta'eef yoo dargii fudhannee ilaalle dargiin galgala labsii baasaa ture ganama akka biyya gadi lakkisedha. Kana yeroo siin jedhu immoo labsii mootummaan kun baase kuni waan nu gadiinis osoo hin taane hindaan waan daranii waan itti jirru kanatti nu fufsiisudha malee waan nu gadiisu miti. Darbees immoo hojjechaallee fi mudeettiiwwan garaagaraa kanneen Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran kun yoomillee kan nu dhorku osoo hin taane itti nu jabeessuu isaatiidha. Kanaaf immoo kan qeerroon biyya keessaa maal sinirraa baruu kanatti jette yoomiyyuu taanaan wanti kun akka duuba nun deebimee ta'uudha. Sababaan isaas immoo qeerroon biyya keessatti gaafa diddaa kana finiisu qawwee jala dhaabbatee qawwee jala taa'ee afaan qawweetiin utuu hin sodaatin qawwee fuuldura goreetidha kan inni garaagaraarraa ka'ee fincila kanatti fufee jiru. Kanaaf ammas immoo labsiin bare kuni waan duubatti isa hin deebifne ta'uudha. Kanaafidha nutis kunoo kanasitti walitti qabamnee yaadannoo kana sodaa tokko malee amma dandeenyetti walitti dhibnee yaadannoo isaatiif kan walitti qabamnee jiru. Ayyee egaa dhumarratti dhaamsi qabdu ni jira? Wanta ni dhaamu yoo jiraate baay'eetti ammallee ganaa akka hojiin nu hafee jiru beekuun dura jiraata. Kana jalatti immoo yoomiyyuu taanaan nun taayitii amma irra jirru kun taayitii baay'ee uummata keenyaaf cinqii fi rakkiftuu taate ta'uu hubachuun dura jiraata. Taayitii rakkiftuu kana keessatti immoo yoomiyyuu taanaan walitti dadhabnee gumee garaagaraa gumeessinee hanga wal deemuutti nama aktiivistii ta'e tokko nu barbaadan nama waa uumuu danda'u nu barbaadan namni waa uumuu kun immoo nama yaada cimaa kiriitiviitii ta'e tokko yoo arganne namni sun waan sana irratti yaada cimaa yaada furmaata biyya keenyaaf fidu sana nama nuuf gumaachee yaada sana irratti dhaabbannee kan wareegaman keenya irratti wareegama keenya irraa bu'aasaa caalu sana nuuf argamsiisu sana barbaadna kana argachuudhaaf immoo qeerroon ammallee jabaatee akka irratti hojjetudha. Kanan jedhamu barbaadu. Ayya maqaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin isin galateeffannaa kabajaa fi ayyaana gaarii isiniin jenna. Tolee isin galateeffannaa barbaada. Dhumarratti galataa. Hawaasni Oromoo Los Angelesii fi naannoo ishee tumsa qeerroo bilisummaa Oromoof kan oolu $35 fi 40 karaa tumsa qeerroo idil addunyaa gumaachaniiru. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin gumaachi keessan itti hafuufuu waaqni garaa gurraachaa kan bayetti isiniif haa gootu galanni keessanis bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Beeksisa Hawaasa Oromoo Waashingten DC fi naannoo isheetti guyyaa kabajaa fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa bara 2016 fi maree haala yeroo irratti tumsa qeerroo idil addunyaarraa guyyaan isaa sadaasa 13 bara 2016 bakki isaas W3 Hotel 8727 College Road Silver Spring MD 20910 waaree booda sa'a irratti hawaasni Oromoo Waashingten DC fi naannoo ishee akka irratti argamtan affeeramtaniittu tumsa qeerroo idil addunyaarraa. Sadaasa 9 guyyaa yaadatamaa hidda dhiiga lafee goota kumaatamaa. Ibsa ejjennoo gurmuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa.
dura dhaabbannoo labsii atattamaa yookaan state of emergency. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya alaa walgahii isaa onkoloolessa 15 fi onkoloolessa 22 godhate milkii guddaan xumuratee jira. Walgahii kanarratti Jaal Dhugaasaa Bakakkoo haala yeroo ammaa uummanni Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtuu fi sochii qabsoo fincila xumura gabrummaa irratti ibsa bal'aa nuuf kennaniiru. Nutis miseensonni waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa haala yeroo ammaa fi dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa erga godhannee ibsa ejjennoo armaan gadii baafannee jirra. Tokko ajjeechaa jumlaa onkoloolessa 2 bara 2016 irreecha bishooftuu irratti uummata keenya irra ga'ee fi gadda keenya ibsachaa gumaa uummata keenya diinaan galaafatame baasuuf waan dandeenyu maraan qabsoo keenya kallattii hundaan cimsinee itti fufna. 2 mootummaan wayyaanee maqaa labsii atattamaa yookaan state of emergency jedhuun waraana isaa bobbaasee Oromoo jumlaan ajjeesuun dubartoota gudeeduu fi qabeenya uummata keenyaa saamuutti fufee jira. Gocha faashistummaa TPLF yookaan EPRDF'n uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti labse kana akka tattamaan kaasu akeekkachiifna. 3 nuti gurmuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa maqaa state of emergency yookaan labsii atattamaa jedhu kun labsii goolii diimaa jedhamee uummata Oromootiin akka waamamu hubachiifna. Labsii sanyii daguuggaa kana fashalsiisuuf kallattii hundaan irratti qabsaa'uuf waadaa keenya haaromsina. 4 waraanni wayyaanee akaakuu meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee Oromiyaatti bobbaafame halkanii fi guyyaa uummata keenya manaa fi qeesaa keessatti hiraarsaa fi itti roorrisaa jira. Kanaaf gocha saafarrummaa kanarraa akka dhaabbatu akeekkachiifna. Humni waraana wayyaanee atattamaan Oromiyaa gadhiisee akka ba'u ni hubachiifna. 5 muummichi ministeera wayyaanee obbo Hayilee Maariyaam Dassaaleeny onkoloolessa 9 bara 2016 mana maree isaa irratti labsii atattamaa uummata Oromoo irratti labsuun waraana bobbaasee manguddoota, hawwan, shamarranii fi ijoollee akkasumas qabeenya uummata Oromoo saamee kaan barbadeessuun lubbuu kumaatamaan galaafataa jiru. Muummichi ministeeraa fi ajajoonni waraana wayyaanee mana murtii yakkamtoota addunyaa International Crime Court irratti akka dhiyaatan gaafanna. 6 miseensota adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo bakka jirtan maratti falmii hadhooftuu diina waliin golee Oromiyaa hunda keessatti gaggeessaa jirtaniin injifannoo diina irratti galmeessitan kan lammii boonse diinatti waaroo salphinaa haguugedha. Kanaaf fincila xumura gabrummaa hanga injifannoon xumurree bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanooftutti jabaadhaa itti fufaa isiniin jenna. Waan dandeenyu maraan isin faana jirra. 7 hiree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo akkuma kaleessaa lubbuu keenya tokkittii uummata keenyaaf ni wareegna jennee waadaa seennetti har'as murannoo keenya daran cimsinee galii kaaneef akka bakkaan geenyu walitti dhaammachaa waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa hanga dhuunfatutti galaasaa fi hidhannoo isaa guutuuf waan dandeenyu hundaan waraana bilisummaa Oromoo cinaa ni dhaabbanna. 8 gootota qeerroo bilisummaa sabboontota Oromoo hundaaf falmii bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa keessaniif diina waliin kokkee wal qabaa jirtan kun gootummaa akka sabaatti waliin boonnuu fi walirratti abdannudha. Jabaadhaa jenna. 9 sabboontota ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jirtan kanneen miseensa waraana wayyaanee keessaa baatanii waamicha adda bilisummaa Oromoon isiniif godheen gara qabsoo bilisummaa Oromootti makamtanii fi makamaa jirtaniif hojii seena qabeessa hojjettanii fi lammii keessan biratti ulfinaa fi galata guddaa qabdu. Jabaadhaa itti fufaa isiniin jenna. Hanga bilisummaa keenya harkatti galfannutti gamtaa fi tokkummaa sabaan warraaqsa fincila xumura gabrummaa waliin akka itti fufnu uummata Oromoo hundaaf waamicha keenya dabarsina. 10 gootota barattoota Oromoo barnoonni bilisummaa booda jechuun qabsoo fincila xumura gabrummaa gaggeessaa jirtan dhaloota qubee warra qabsoof dhalatee fi gabrummaa didee bilisoomuuf kakate jenna. Kanneen mooraa mana barumsaa keessatti haftaniif yoomiyyuu diinaaf akka hin jilbeeffanne faayidaa kamiinuu hin sobamnee fi hin sossobamne diina jabeessitanii akka ofirraa eegdanii fi wal tiksitan isiniif dhaamna. 11
uummata Oromoo biyya alaa fi Oromiyaa keessa jirtan haalli amma keessa jirru haalaan murteessaadha. Tumsaa fi tinnisa qabsoo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gumaachaa turtanii fi ammas itti jirtaniif galanni keessan bilisummaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaan gaggeeffamaa jirtu cinaa akka dhaabbattanii fi gumaacha keessan dachaa akka goottan kabajaan isin gaafanna. 12 Hayyoota Oromoo hangafoota qabsoo bilisummaa Oromoo fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo turtaniif akkasumas beektotaa fi si'attoota siyaasaa yookaan aktivistoota tokko qabsoo bilisummaa Oromoo har'a bakka kana ga'e kun wareegama ulfaataan akka ta'e ifaadha. Haa ta'u malee har'as galiin isaa hin geenye. Kana boodas wareegama guddaa gaafata. Kanaaf akka kanaan dura wareegama ilmaan Oromoo dantaa Habashootaaf oolchuuf tattaafattan kanarraa akka dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. 13 Diinota qabsoo bilisummaa Oromoo fi ergamtoota diinaa taatanii ergaa diinaa fudhattanii hojii farrummaa fi shira tokkummaa saba Oromoo sharafuuf kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromootti tahaa jirtan yeroodhaan akka of sirreessitan isin yaadachiifna. Kanneen dhiigaan Oromoo hin ta'inii fi afaan Oromoo dubbachuun olola farrummaa oofaa jirtan biyya alaa fi bakkoota adda addaa jirtan uummanni Oromoo guddoo isin qeeqee jira. Kanaaf gocha farrummaa kanarraa akka dhaabbattan isiniif dhaabna. 14 Uummata Oromoo biyya keessaa fi alaa jirtan Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa kana haala ho'aa fi seenaa qabeessa ta'een bakka jirru hundatti yeroo kabajnu gootota keenya qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman kan itti yaadannuu fi wareegama isaanii galmaan ga'uuf bilisummaa fi xaambaafnu waadaa keenya haaromsinu wal yaadachiifna. 15 Warreen mirga dhala namaaf dhaabbatanii kanneen akka Human Rights, International Red Cross, OSG, United Nation, warreen dimokiraasii dhugaaf dhaabbatanii fi qabsooftan hundi sanyii daguuggaa uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaan TPLF yookaan EPRDF gaggeessaa jiru akka balaaleffattanii fi uummata Oromoof akka dirmattan isin gaafanna. 16 Dhaabbilee siyaasa Oromoo kanneen miseensota adda bilisummaa Oromoo fi miseensa waraana bilisummaa Oromoo turtan haala adda addaan bakka garaa garaa kan jirtan hundaaf yeroon amma keessa jirruu fi haalli biyya keenya Oromiyaa keessatti diinni saba keenya irratti raawwachaa jiru haalaan nama suukanneessa. Yaa jaallan qabsoo kaleessa gaafa irbuu waliif seenne maal waliin jennee saba keenyaaf biyya keenyaaf maal waadaa seennee waliin lollee lochisiifnee madoofnee wal baannee kan wareegame awwaallannee waliin beelofnee waliin dheebonnee walirratti abdii fi murannoon qabsoo bilisummaa Oromoo har'a sadarkaa kanaan geenye jirra. Jaallan qabsoo finiinte bilisummaatti dhiyaatte jirtu kun firii wareegama qabsaa'ota hunda keenyaati. Lubbuun gootota keenyaa hedduutti wareegamee asiin geenye kana gamtaa fi tokkummaan gara qabsoo bilisummaa Oromootti deebinee dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo tokkicha sana jalatti hiriiruun muuxannoon qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo keessatti horanne sanaan saba keenyaaf hojjechuun bilisummaa saba keenyaa dhugoomsinuu fi biyya keenya irratti abbaa biyyaa akka taanuuf waamicha keenya maqaa gurmuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa fi ulfina jaallummaan isiniif dhaamna. Injifannoo uummata Oromoof gurmuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa Onkoloolessa bara 2016. Sadaasa 9 guyyaa yaadatamaa hidda dhiiga lafee goota kumaatamaa. Beeksisa. Waamicha yaadannoo fincila xumura gabrummaa akkasumas tumsa qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof Guyyaan Sadaasa 12 bara 2016. bakki isaa 8825 Rainer X Hospital WA 98118 yookaan Rainer Beach Community Center Waaree booda sa'a 2 hanga sa'a 6tti ta'a. haala yeroo irratti marii bal'aawwan gaggeeffamuuf Hawaasni Oromoo magaalaa Seetilii fi naannawaa ishee akka irratti hirmaattan waamicha kabajaa ammas irra deebinee isinis goona.
booksa Sadaasa sagal guyyaa seenaa booksa Sadaasa faarsa baatii seenaa booksa Sadaasa sagal guyyaa seenaa booksa tokkummaa yaadi tokkummaa waadaa waliif gallee fincila diddaa gabrummaa eegalee waaree gaafni lubbuun hedduun kaffalame kaanidaa darbame kan galaafatame sadaasa sagal yoo hirraanfatamta Oromoota biratti yaadatamta sagal yoo hirraanfatamta Oromoota biratti yaadatamta Sadaasa faarsa ji'a seenaa booksa Sadaasa sagal guyyaa seenaa Sadaasa faarsa baatii seenaa booksa Sadaasa sagal guyyaa seenaa booksa Sadaasa sagal booda kophoochise dhibee koodiddiiksee jiinisu kolabsee eenyuutu dagataa oolmaa ji'a kanaa inni irraanfannoo har'as nu yaadataa dhaaloon narraa horisii boonnaa guddatee ji'a jiran keessa fakkeenya isaaf taatee guyyaa hundaan walitti kabaja siif laatee si keessattu fargee duutii isaa taatee guyyaa hundaan walitti kabaja siif laatee si keessattu fargee duutii isaa taatee Sadaasa faarsa ji'a seenaa booksa Sadaasa sagal guyyaa seenaa booksa Sadaasa faarsa baatii seenaa booksa Sadaasa sagal guyyaa seenaa booksa Obsi dadhabee taa'ee baasee buusee Sadaasa sagal fincila kaachise diddaa garbummaaf kan wareegamanii miila harki murame kan sammuu dhabanii kanneen hidhamanii hidhaatti jiranii yoomuu yaadatamoo hin dagatamanii Sadaasa sagal guyyaa yaadatamaa hidda dhiiga lafee goota kumaatamaa. Eegaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf jenne kanuma turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechaa sagantaa keenya guyyaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.